asumani yeroo itti sagalee waaqayyoo dhageenyu ta'a. Dhaabbanni nama waaqayyoo kan harka rukunnee gara kanatti afeerra raajii masarateen. Ulfaadhaa noorataa ulfaadhaa gooftaan Yesuus isin haa eebbisu. Ulfina caalu gooftaadhaaf fidaa gooftaa gooftotaatiif. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Mee dubbii waaqayyoon gabaabaatti isiniif hireen namoota rakkinaaf gaaffii adda addaa qabaniif amma hafuurri na gargaare nan kadhadha. Egaa sagantaan guyyaa irraa ayyaana wangeelaati. Wangeelli immoo hojiidhaan mul'isaa jira. Ammas galgala kana waaqayyo isin keessatti hojii qaba. Roomaa 1:16 macaafa qulqulluu warri qabdan baasaa walii wajjin dubbifna. Ani wangeelatti hin leeyya'u. Inni humna waaqayyoosa. Warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudotaa akkasumas warra Giriikotaa fayyisuudha. Harka mirgaa mataarra kaa'a. Galanni maqaa keetiif haa ta'u. Kan akka kee hin jiru. Eewutu na erga jedheen naqadhe Museen. Maqaan isa na ergu eenyu jennaan isa jiruuf isa jiraatudha jedhee itti himi. Ana isa jiraataatu si erge. Eeyyee. Gurguddoonni baay'een darbaniiru. Mootonni baay'een lafa kana raasan biyya lafaa kanarraa godaananiiru. Ati garuu jiraataadha. Barri mootummaa keetii dhuma hin qabu. Alfaadha Omeegaadha isa jalqabaati isa dhumaati ati. Kan akka kee hin jiru. Biyya bishaan gidduu Phaaximmoo lafa jedhamutti Yohaannis garbichi kee hidhameetu jiru. Guyyaa isa guyyaa waaqayyoo jedhametti sokokkee guddaan faana isaa dudduubaan dhaga'ame. Akkanatti hin jedhe. Takkaallee du'een ture amma garuu deebi'ee jiraataa ta'eera. Ani balbala warra du'anii banuudhaaf cufuudhaaf haaboon harka jira. Ani isa jiraataadha hin sodaatinnan jedhe. Yeroo inni akkas naan jedhu akka nama du'aa ta'e rommaa miilla isaa jalatti kufe. Innis na jabeesseedha. Yee galgala kana si kadhanna gooftaa keenya. Inni turte inni jiraattu inni bara baraan jiraattu. Har'as humna jiraataa kennu gidduutti mirkaneessi. Aangoon wangeelaa haa mul'atu galgala kana. Randi diina haa caccabu. Galaana hamma galaanaatti andara hamma andara lafaatti. Humna hojii kana seerratu hundinuu paaralaayizda ta'u maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin. Paaralaayizda ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Abbaa si waameera yeroo kana. Qilleensi goolii arfanii haa qilleensa gara kanatti. Qilleensi ba'a biiftuun lixa kaaba kibbarra kan jiru ni dachaa kee baar keessa qilleensa lafee sanatti. Saatii kanaa kaasee haa qilleensa'u. Haa qilleensa'u. Ergamooti fayyinaa mana keessatti haramadaman. Ammaa kaasee hojii dukkanaan rukuteera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Humna sagantaa kana seerratu kamiin iyyuu paaralaayizdi godheera. Habanamu samaayin nutti dubbadhu nu fayyisi. Siyaa galatu. Maqaa Yesuusiin ameen. Ammeeyyaati ameen. Itti dabalaal tokko. Haleluuyaa. Humna wangeelaa jedheen waan muraasa isinitti haasa'een kadhadha. Ergamaan Phaawulos kutaa kana keessatti ani wangeelatti hin leeyya'u. Inni humna waaqayyooti jedha. Macaafota amantii baay'eetu addunyaa kanarra jira. Macaafota amantii baay'eetu biyya lafaa kanarra jira. Kan namni amantiidha jedheetti qabatee waaqessuuf sagadu guutummaa addunyaa kanarra. Macaafota amantii biyya lafaarra jiran kana keessaa wangeelli hin caala. Kan inni caaluuf immoo aniif isin hin caala jennee waan dubbanneef miti. Yookaan duuka buutota baay'ee waan argateef waan dhabeefis miti. Wangeelli humna waaqayyooti. Humna kan jennuuf callifneet humna waaqayyooti jenna miti. Phaawulos ani wangeelatti hin leeyya'uudha. Sababa inni wangeelatti hin leeyya'u jedhuuf dubbii nama leeyyaasisu miti. Hoduu namaa miti. Fikshinii miti. Barreeffama namni akkasumaan barreessee namatti dabarse yookaan seenaatti darbe miti. Humna waaqayyooti. Humna hojjetu of keessaa qaba. Yaa
dubbii waaqayyoo Ibroota irraa akkas jedha Ibroota 4:2 dubbii waaqayyoo jiraataadha jedha humna hojjetu of keessaa qaba billaa gara lamaan qarame caalaa himmura ribuuf kalee dhukaaf lafee gargar baasee qoree bira ga'a jedha jiraataadha kan nu jennuuf wanta inni bara dheeraa jiraateef miti dubbii waaqayyoo akkas jedha Ibroota 13:8 Yesuus Kiristoos kaleessas arras barabaraan isuma sana inni waaqa raajotaa duwwaa miti waaqa ergamootaaf waaqa raajotaa ta'een dabarre kaleessa kan bara raajotaa kan ture bara ergamootaas kan ture arras bara koof bara keessan hojjetaa kan jiru dhaloota dhufuttis darbee kan hojjetu humna waaqayyooti hin isan duraan dursee Yihuudoota fayyiseedha Yihuudoota warra milikkita yoo argan malee hin amanne Yihuudoonni yoo milikkita argan malee hin amanan warra milikkita barbaadus isa jilbeenfachiise Griikota warra falaasamaan beekame warra ogummaa qabna jedhan warra wangeelaaf iddoon qabne kan fayyise isa wallaalaafis isa beekaafis isa milikkita barbaaduuf isa ogummaa barbaaduuf karaa fayyinaa kan ta'e hinni humna waaqayyooti ani isatti hin leeyya'u jedha mee namni tokko itti hin leeyya'uudha የእግዚአብሔር ኃይል ነውና humna waaqayyoo waan ta'eef isatti leeyya'u jedha kanaaf nan dubbadha nan lallabadha ituu dubbii nama leeyyaasisu ta'eeti dubbachuusaa lallabuusaatti insaalfata amma garuu insaalfatu hin qaada'u sabab isaa humnat gosa jira waan ta'eef hayaarejjim የአምላኬ ቃል hindulloomu isuma sana dhayin mee isuma sana idha wangeelli seenaa miti hojii barreeffamni namaa fiikshiniin wanti namni barreesse seenaadha seenaan dhalootatti darba wangeelli garuu jiraataadha in fayyisa in oolcha in jijjiira in qajeelcha in moroda in sirreessa inni humna waaqayyooti waan ta'eef faarsaa Daawit boqonnaa 40 meesinin dubbisa lakkoofsa 9 ani waldaa guddicha keessatti waa'ee dhugaa argatanii furamuu misraachoo himeera yaa waaqayyo akkuma ati beektu kunoo ana afaan koo kana labsuutti hin dhowwine ani waldaa guddicha keessatti waa'ee dhugaa argatanii furamuu misraachoo himeera Daawit akkas jedha waa'ee dhugaa argatanii dhugichi dubbii waaqayyooti waa'ee dhugaa argatanii isa furamanii wangeelli wangeela nama furuudha wangeela furmaataati kanaaf misraachicha dubbachuurraa afaan koo hin dhowwineedha nama simbira jiruun afaan kee hin dhowwineedhaani ergansii qaba galgala kana namni namaaf dhaggeeffachuun dhufne ofiif kan dhufte Isaayyaas 54 warra dadhabanitti dubbadhee akkan jajjabeessuuf waaqayyo afaan koo dubbii babbayeessa dubbachuu na barsiiseera dubbiin babbayeessa dubbachuun na barsiise kun misraachoo wangeelaati humna waaqayyoo of keessaa qabu dubbii waaqayyoo isa dhugaa kanadha walgayii guddaa keessatti nan labsa nan dubbadha maaliif misraachoodha wangeela jechuun sidhuma sagalee misraachoo jechuudha የምስራች ቃል ማለት ነው ሰገሌ ምስራቾ ጀቹዳ eenyuuf misraachoon warra hidhamaniif warra gadda keessa jiraniif warra abdii kutataniif Isaayyaas 61 irratti maal jedhe gooftaan keenya Yesuus raajii waa isaatiif dubbatame waggaa 140 dura afuurri waaqayyoon irra jira sagalee misraachoo warra gadadamoota kan lallabuuf warra gaddana kan jajjabeessuuf warra hidhamanitti hiikamuu warra booji'aman boojii baasuu guyyaa waaqayyoon biratti jaallatame akka lallabuuf afuurri waaqayyoon ergeera mee namni tokko harka mirgaa ol fuudha afuurri waaqayyoon irra jira ameen sirra jiraatu galgala kanaa kaasee si keessa jiraatu galgala kanaa kaasee wangeelli humna waaqayyootiin waaqayyo karaa lama biyya lafaatti of mul'ise inni jalqabaan karaa dubbii isaati inni lammaffaan karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos dubbiin waaqayyoo kun humna waaqayyooti dubbii afaan isaa keessaa ba'e waan ta'eef mee waa'ee humnaan waan xinnoo isinitti haasa'a Luqaas 9:1 mee isiniin dubbisa dhagaa Yesuus bartoota 12 walitti waamee
seexanoota abaasaniif dhukkubsataas afayyisaniif humnaaf aaboo isaanii kenne. Maal? Waan sinitti hima. Mootummaan biyya bulchu tokko kan inni mootummaa ta'ee dhaabachuu danda'u humnaaf aaboo yoo qabaatedha. Irran deebi'a. Mootummaan tokko mootummaa ta'ee kan inni biyya tokko bulchuu danda'u humnaaf aaboo yoo qabaatedha. Humni isaa loltuu sanaan na'ee jirudha. Haaboon isaa immoo barcumanni irra taa'edha. Ituu aaboo qabaatee humna hin qabu ta'e kan biraatu cabseetti seena. Isa humna qabu biraatu. Bituudhaaf geggeessuudhaaf garuu mootummaan biyya bulchu tokko humnaaf aaboo qabaachuun dirqama. Waldaa kiristaanaa jechuun dhaabbata waaqayyoon bakka buutee lafarratti hojjettudha. Irran deebi'a. Waldaan kiristaanaa dhaabbata mootummaa waaqayyoon lafa buutee lafarratti hojjettudha. Waldaan isheen waaqayyoon lafa buutee lafarratti hojjettu kun waa lama qabaachuun dirqama. Humnaaf aaboo. Meena wajjin humnaaf aaboodha. Yaa humniif aaboon waldaa kiristaanaa keessatti hin hojjetu taanaan maabara walitti qabama namootaa ta'a. Humni waldaa kiristaanaa maali? Aaboon ishee maali? Jecha kana gabaabseen isinitti hima. Yohannis 1:12 warra maqaa isaatti amanan aaboo mucaa waaqayyoo ta'uutu isaaniif kennameedha. Ameen. Warra maal ta'an? Yaa nama simbira jiruun aaboo dhalachuudhaan fudhatteedhaani. Irran deebi'a. Maali? Silxaan በመወለድ ነው ያገኘነው። አቦ ማሊን አርገን dhalachuudhaan mee warri olii dhalattan. Warri olii dhalatan kun aaboo mucaa waaqayyoo ta'uu maal ta'aniiru? Fudhataniiru. Humni keenya immoo nama miti. Humni waldaa kiristaanaa hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluudhaan cuubamuutu si barbaachisa. Hafuura qulqulluun hin cuubamne taanaan akka baaqilaa budaasa jedhamuuf affeelamee fayyaa feeti ati. Cuubame humna biddaatiin. Nama simbira jiruun cuubameedhaani. Haleluuyaa. Warri humna kanaan cuubaman humna hafuuraatiin maal qabu? Humna qabu. Lammaffaa kan dhalatan aaboo qabu. Warri cuubaman humna qabu. Maal qabu jedhee? Humna qabu. Humna qabu. Bartoonni amma Yesuusii wajjin adeemaa turanitti experience jireenyaa fudhataa turan malee humna hin fudhanne. Maalin jedhe? Yaa muuxannoo jireenyaa fudhataa turan malee maalin fudhanne? Humna hin fudhanne. Inni immoo waan guddaadha. yeroo baay'ee mate gaafa tajaajilan tajaajilu ባንተ ላይ ያለ ቅባት ሰባት እጥፍ ይረፍብኝ የእግዚአብሔር ሰው ጸልይልኝ አይደለም የምትሉት አከሰቱ ምቲ ነራ በቆት ጋሪ ዳገሰ በርባዱ እሰ ስረ በቆት ዱራገሩ ኤክስፒሪየንስ ያፉራ ሰና ወጅነ ደሙቱ ሲበርባችስ አከሚታ ከቀብዱ ወጋ ሰዲፍ ወለካ ኡምናን ጩባም ገሩ ኤክስፒሪየንስ ጅሬኛ ፍዳታ ቱራን የርች ጋፈጋው ገሩ ጉያ ጴንጤቆስጤ ወካን ጉያ ሸንታ መፋት hincubaman haleluya Petros inni kaleesi sodaatan Yesuusin siyasadi gane gaafa umnaan cubamu garuu nama kuma sadi dura dhaabbate Yesuus gooftaadha nu ganama waadhu hunde machoofneedhe hija jabina argate hillallabe Yesuus Kristos gooftaa akka ta'e ijaaf ija duratti lallabe ilma waaqayyoo beeksise hincubame gaafa cubaman Yerusaalem Samaariyaa Yihuudaan mandara lafaatti dhuga baatu isaanii ta'an siyaatu bugalgala kana humni kun cuuba migalgala kana humnaan nama simbira jiru qabaati humna kanaan cuuba meedhaani yaa humna kanaan tun cuuba mee wangeela gaafati lallabdu sirkatti seenaata nalagartu humna kanaan gaafan cuubamne wangeela lallabdu seenaadha sibiratti hoduna maata humna kanaan gaafa cuubamtu garuu hoduu namaa miti humna waaqayyootiin kanaaf waldaa kiristaanaa kan barbaachisu yookaan ilmaan waaqayyoo kan barbaachisu humnaaf haboodha maaliif biyyi lafaa kun harka sahamaa jalatti seerratamee jira ergaa Yohaannis 5:9 biyyi lafaa kun harka sahamaa jala akka jirtu beekneedha
seerratamee jira harka saamaa jalatti qabameera. Dhaloonni baay'een humna dukkanaatiin koloneeffamee jira. Warra hidhaman kana hiikuudhaaf, warra bidda keessa jiran butanii baasuudhaaf, garaa warra gadde jajjabeessuudhaaf, warra booji'aman boojuu baasuudhaaf, wangeela badhaadhummaa si bukkee kana dabarsuudhaaf maaltu si barbaachisa? Humnaaf haboo.